tibba kana akkuma beekamu seenaa hayyoota beekamoo fi akkasumallee namoota qabsoo Oromoo fi sirnoota Oromoo keessatti gahee guddaa qaban hayyoota gurguddoo amantii fi akkasumas bulchitoota biyyaa qabsaa'ota seenaa Oromoo keessatti seenaa guddaa qaban hedduu wallaaltonnii fi namoonni waa hubannoo hin qabne kaahaduu waa hin dubbisin waan garagaraa kaa'uudhaan wal xureessuun wal falmuun argamee jira. Kanaaf mee seenaa har'aan tanaa seenaa osoo hin beekin hayyicha guddaa fi hoogganaa Oromoota keessaanuu musliimota ka keessaanuu ammoo dhiha Oromiyaa keessatti yeroo dheeraaf nama seenaa guddaa hojjete abbaa Oromoo ka jechuu dandeenyu ka fakkeenya guddaa irraa uummanni Oromoo fudhachuu danda'uu fi hardhallee ka seenaa boonsaa irraa argannu rabbiin nama jaannataa haa taa'isu ka jennu seenaa mootii yookaan hoogganaa Amira musliimaa yookaan Oromootaa ka ta'e Abbaa Jifaar lammaffaa wajjin laallam nu faana tura. Kun Ardii Miidiyaa Neetwork. Abbaan Jifaar bara 1852tti abbaa isaanii Abbaa Gomolii fi haadha isaanii Gumaayittii irraa dhalatan. Abbaan Jifaar dhalatanii waggaa 15tti abbaan isaanii Abbaa Gomol du'an. Abbaan Gomol kan du'an bara 1875tti abbaan Jifaar maqaa adda addaa qabu. Tokko Tulluu, lama Muhammad ibn Daawudii, sadi Abbaa Jifaari. Yeroo abbaan isaanii du'an irraa eegalanii abbaan Jifaar biyya bulchuu eegalan. Waggaa 3 haadha isaanii Gumaayittii wajjin bulchan. Sababni isaan haadha isaanii wajjin bulchaniif yeroo sanatti abbaan Jifaar waggaa 15 waan ta'aniif akkasumas dandeettii biyya bulchuutiin umriin isaanii xiqqoo waan ta'eef yeroo waggaa 18 guutanitti guutumaan guutuutti biyya bulchuu eegalan. Kan isaan biyya Jimmaa bulchanis bara 1878 hanga 1933tti. Maqaan isaanii akka biyyaatti Tulluu jedhamanii waamamu. Sababni isaan Tulluu jedhamaniif dheerina isaanii irraan kan ka'e. Abbaan Jifaar dheerina isaanii meetira 2 fi seentimeetira 10. Maqaan isaanii gara Islaamaatiin ittiin waamaman Muhammad ibn Daawud. Akka maqaa kabajaatti immoo Abbaa Jifaar Abbaa Gomol jedhamanii waamamu. Masaraan Abbaa Jifaar kan argamu lafa ol ka'aa jireen irratti argama. Jireen magaalaa Jimmaa irraa kiiloomeetira 7 fagaattee argama. Akkasumas hospitaala Jimmaa irraa kiiloomeetira 3 fagaattee argamti. Masaraan Abbaa Jifaar kan ijaarame nama lammii Hindii ta'ee maqaan isaa Teekeem jedhamuun haala ijaarumsa isaa keessatti meeshaan tokko tokko kan biyya Hindii irraa dhufe ni jira. Fakkeenyaaf meeshaan tokko akka meeshaa teeknikaatti kan yeroo bubbeen bubbisu bubbee manarraa dhoorku tokko gubbaa masaraa isaanii gara fuula duraarra ni jirti. Masaraa sanarratti kan argamu kan imaraa fakkaatu sun kallattii 4 qaba. Kallattii kaaba, kallattii kibbaa, kallattii bahaa, kallattii dhihaa, kallattii arfan kun hundinuu kallattii ittiin to'annaan geggeeffamu. Masaraa sana keessatti meedaan yookiin baalleen bakki kaadimoonni yookiin hojjettoonni isaanii itti taphatantu ni jira. Akkasumas bakki mootiin Abbaa Jifaar taa'anii yeroo kaadimeen isaanii wallaansoo adda addaa waliin taphatanuu ilaalanuu ni jira. Yeroo masaraan kun ijaaramutti ummanni naannoo Jimmaa killee yookiin hanqaaquu walitti qabuudhaan gumaachaa turan. Ijaarumsi masaraa sanaa yeroo jalqabaa xuubii
dhaafii killee walitti qabuun girgiddaan yookiin jidaarri isaa kan lamaan irra ture. Masaraan Abbaa Jifaar kan ijaarame bara 1870tti yoo ta'u, ijaaramuu baasiin itti ba'e warqii kiiloogiraama 400 fi doolaara Awustiraaliyaa yookaan mantereezaa 65,000tti tilmaamama. Masaraa kana keessa kan jiru masjiida dhiiraa fi dubaraa adda ba'ee kan jiru, akkasumas bakka qur'aana itti qara'an kan dhiiraa fi kan dubaraa adda ba'uudhaan ijaarametu jira. Masaraan kun yeroo ol seenan jalqaba isaa irratti yookiin balbala isaanii irratti jecha laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhutu barraa'ee jira. Itti aansee Abubakrii, Umar, Usmaan, Aliyyi kan jedhutu barraa'ee jira. Abbaan Jifaar teessoo isaanii jireen godhachuudhaan ummata isaanii akka guutuu biyyattiitti gargaaraa turan, keessumaayyuu ummata musliimaa mallaqaan lafa adda addaa kennuufiidhaan yeroo jalqabaatiif akka guutuu biyyattiitti amantiin islaamaa Jimma irraa ka'ee akka babal'atu kan godhe mootii Abbaa Jifaari. Abbaan Jifaar ummata isaaniitiif Saudi Arabiyaa Makkaa keessatti mana ijaaruudhaan bakka ummanni keenya qubatu taasisanii jiru. Ummanni keenya yeroo umraa fi hajjiidhaaf gara Makkaa deemu bakka kana deemee qubata. Bakki kun kaaba irraa meetira 300 qofa fagaata. Akkasumas Madiinaa irraas akka lafa fudhatanii turan seenaan ni dubbata. Haala kanaan mootiin Abbaa Jifaar bara 1878 irraa hanga bara 1932tti jiraatanii. Haadhotii manaa hedduu qaba ture. Mootittii Limmittii kan intala mootii Limmuu Ennaaree turte. Mootittii Monjoo intala mootii Kaffaa fi mootittii Sappareetittii akkasumas Limmuu Ennaaree irraa dhufte. Boodarra gara Ilubaaboor godaane. Bara 1880 mootota keessaa Abbaan Jifaar lammaffaan kutaa mootummaa Jeenjiroo kan Jimmaa irraa gara bahaatti argamu qarqara laga Oomoo dhuunfate. Mootummaan isaa keessatti hammate. Gorsa haadha isaa mootittii Gummittii irraa kan ka'e miidhaa waraanaa irraa fagaachuuf bara 1884tti Miilikii lammaffaa Nugusa of Shawaa jalatti akka gadi bu'uuf walii gale. Bara 1886tti Abbaan Jifaar lammaffaan aarsaa nagaa garboota dabalatee akkasumas keessaa qabu kafale. Qamadii, damma, huccuu naannootti hojjetame, eeboo, gaachana, gabatee meetiitiin faayamee fi meeshaalee mukaa sababa siyaasaa qaroo mootummoota ollaa kulloo 1889 akkasumallee hanga 1894tti Kaffaa 1897 dhuunfachuuf gargaarsa waraanaa kennuu dabalatee inni hanga du'a isaatti ofiin of bulchuu Jimmaa eeguu danda'eera. Gama biraatiin Aleksaandar Bulaatoovichi akka jedhutti yeroo Jimmaan Itoophiyaatti dabalamtu Empaayirri Meelikii Abbaa Jifaar waraana of isaa dhaabbatee keessatti quuqama garmalee kakaasuu fi loltoota Abisiiniyaa gara tajaajila mataa isaatti sossobuu yaaluun Ankoobar keessatti hidhaa waggaa Bultoovichi itti fufee yeroo
yeroo bilisaa ba'u Abbaa Jifaar ammas teessoo Jimmaa Meelekee irraa argate. Hayyuun seenaa Inerkoo Kiroveelee garuu akka jedhutti Abbaan Jifaar sababa hoogganaa finciltootaa Hadiyyaa Hassanaa Injoomoo dabarsee kennuu diduu isaatiin torbaan 26 hidhaman. Mootittiin Goomittiinis mootummaa isaa keessatti misooma bunaa akka babal'isu gorsite. Kunis isaaf namoota isa jala jiraniif galii dabalataa argamsiiseera. Gurraandhala 1898 akka qaama ergamaa fannoo diimaa gara kibba dhiha Itoophiyaatti Bulotoovichi Jimmaa daawwatee keessummaa Abbaa Jifaar ture. Yeroo jireen Bulotoovichi haadha mootitti Biroonchitis xiqqoo yaale ibsa mootichaa armaan gadi dhiisee deeme. Abbaa Jifaar ammallee dargaggeessa bareedaa, ijaarsa gaarii fi hamma tokko umrii isaa isa guddaa keessa jira. Hidhii haphii qajeelaa, ija ifaa fi bareedaa ta'ee fi shakkiidhaan gama gamana socho'u, qeensa gurraacha furdaa fi rifeensa gurraacha gabaabaa qaxxaamuraa, harki isaa midhaagaadha. Quba isaa hunda irratti riingii warqee gurguddaa uffatee jira. Qamisa adii fi surree uffatee shaammaa adii haphii ta'e garba isaa irratti uffateera. Miilli isaas baay'ee xiqqaa fi bareedaa, sandaloota gogaa uffateedha. Gara waggoota boodaatti Abbaan Jifaar lammaffaan dulloomuudhaaf harka kennate. Ilmi ilma isaa Abbaa Joobir to'annoo jala oolchee walabummaa Jimmaa irra deebi'ee mirkaneessuuf yaalii godhe. Haa ta'u malee Impaayerri Haayile Sillaaseen deebii ariifataa kennuun humna waraanaa Abbaa Joobir irratti erge. Loltoonni kun Abbaa Joobir gara Addis Ababaa yookaan Finfinneetti deebisanii achitti hidhame. Bara 1930tti Haayile Sillaaseen yookaan Raastafarii Mokkonnan Abbaa Jifaar lammaffaa dadhabee aangoo irraa kaasuun bakka isaa mucaa abbaa warraa isaa Raas Dastaa Daamxoo dhaabe. Dastaa Daamxoo bulchaa shuumii Jimmaa ta'uun kan bulchan yoo ta'u, Abbaa Jifaar lammaffaan ammoo akka mootii yookaan nugusa ta'ee mataa titulaar ta'ee akka hafu hayyamameefi. Bara 1932 Abbaan Jifaar lammaffaan yommuu du'aan mootummaan Jimmaa kallattiin Empaayerattiin ifatti bulchaa ture. Jimmaa Abbaa Jifaar sirna mootummaa Oromoo Itoophiyaa 1830 hanga 1932 maxxansa Pireesii Galaanaa Diimaa. Daawwattootaa fi hordoftoota Ardii Miidiyaa Neetwork, seenaan mootii Abbaa Jifaar lammaffaa irratti kan qopheeffanne har'aaf kanuma. Warroonni seenaa hin beekne seenaa dubbisaa, ija keessan banaa waa hubadhaa jenna. Waan faana turtaniif galatoomaa.